Ashama harka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya bakka jirtan maatii qabu jecha Gadaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduu keenya guyyaa har'aatiif qindeeffannee isinitti himaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Arsii Aanaa Martiitti abbaan amantaa tokko humnoota bilchiginnaan ajjeefamuun himameen. Abbaan amantaa kun mana hidhaatii baafamuun akka ajjeefaman maddeen himaniiru. Maatiin haadha ulfaa ji'a 9 Gujiitti ajjeefamte keessaa namni tokko to'annaa jala jira jedhame. Dhalattoonni Oromoo biyyoota garaa garaa jiraatan ayyaana Irreechaa kabajachaa jiru. Magaalaa Finfinneetti poolisiin tiraafikaa tokko balaa tiraafikaatiin du'e. Mariin alkallattii Hamaasii fi Israa'el gidduutti Masriitti geggeeffamuuf jira. Amma gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu guyyaa har'aa isinitti himuudhaan isin wajjin turtii kan taasisu ana Maanu'eel Naggaati. Godina Arsii Aanaa Martiitti abbaan amantaa tokko humnoota bilchiginnaan ajjeefamuun himameen. Abbaan amantaa kun mana hidhaatii baafamuun akka ajjeefaman maddeen himaniiru. Dabalata oduu kanaatiif Caaltuu Badhaasoo. Godina Arsii Aanaa Martiitti abbaa amantaa kan ta'an Sheek Gunjaa Roobalee humnoota mootummaa bilchiginnaatiin ajjeefamuun himame. Maddeen naannoo sanaa akka jedhanitti Sheek Gunjaa Roobalee abbaa amantaa jaarsa biyyaa fi nama hawaasa naannoo biratti fudhatama olaanaa qabudha. Akka odeessi maddeen irraa nu qaqqabe addeessutti waraanni bilchiginnaa nama kana mana hidhaatii baasuun erga ajjeesanii booda reeffa maatiin akka hin awwaallanne dhorkaniiru. Abbaan amantaa jaallatamaan kun nama Sheek Adam Tuulaa fi Sheek Adam Huwatar jalatti barnoota amantii qara'ee yoo ta'u, seenaa Oromoo fi barnoota amantii walaloon qindeessee dhiyeessuun uummata biratti dhageettii guddaa argachuu seenaan isaanii ni mul'isa. Godina Gujii Lixaatti maatiin haadha ulfaa baatii hagayyaa keessa humnoota bilchiginnaatiin ajjeefamte mana hidhaa keessa jiraachuun himame. Haati ulfaa kun osoo daa'ima ishee wajjin ooyiruu eegaa jirtu ukaasaa humnoota bilchiginnaa irraa itti banameen ajjeefamuun ni yaadatama. Miseensi maatii Aadde Suyyee Quxxaalaa dubartii ulfaa godina Gujii humnoota nageenyaan ji'aan dura ajjeefamuun himame keessaa namni tokko amma to'annaa jala jiraachuu miseensi maatii fi jiraataan sabbaa boruun itti himaniiru jechuun Addis Istaandardii gabaase. Aadde Suyyee Quxxaalaa jiraattuun godina Gujii aanaa sabbaa boruu gandaa buqqee siree fi dubartiin ulfaa ji'a 9 hagayya 8 bara 2025 daa'ima ishee ganna 6 waliin otuu ooyiruu qonnaa isaan irraa jaldeessa eegaa jirtu waraana bilchiginnaatiin ajjeefamuu jiraattonni ganda buqqee siree fi miseensi maatii himaniiru. Taatee kanaan booda caasaan nageenyaa mootummaa jimaataa gaafa fulbaana 19 bara 2025 halkan sa'aatii 4tti mana ishee gandaa buqqee sireetti argamutti deebi'uun manaa fi boqqolloo gumbii keessaa akka gubee fi miseensota maatii ishee namoota 4 to'annaa seeraa jala oolchee akka ture miseensi maatii sodaa nageenyaatiif jecha akka maqaan isaanii hin dhaamne barbaadan himaniiru. Jiraataan aanaa sabbaa boruu gandaa buqqee siree ollaa Aadde Suyyee ta'uu ibsan kaanis haati daa'ima lamaa kun utuu hin ajjeefamin dura poolisiin farraa riphee lolaa jedhamuu fi milishoonni mootummaa hedduun gara bakka ooyiruu ishee deemuun erga bakkicha gahanii booda haadha ulfaa kana doorsisaa turan jedhan. Dabaluudhaanis dubarraa miseensi milishaa aanaa sabbaa boruu dhufee ajjechaa kana akka Aadde Suyyee irratti raawwate jechuun haala yeroo sana ture Addis Istaandardiif ibse. Jiraataan kun dabaluudhaan miseensonni maatii Aadde Suyyee kan hidhaman gaafa fulbaana 19 bara 2025 ta'uu ibsanii gaafas humnoonni nageenyaa bakka mana jireenyaa Aadde Suyyeetti lafaa bobba'an erga qabeenya boqqolloo gumbii keessa ture mancaasanii booda maatii Aadde Suyyee kata'an jaarsa waggaa 80 obbo Galchuu Dhaddachaa fi Ayyoo ganna 70 Manneenoo Diimaa jedhaman ijoollee 2 waliin namoota 4 to'annaa jala oolchuu ibsan. Boodarra garuu erga dubbiin kun miidiyaalee garaa garaa irratti dheekkamsa kaasee booda jaaroleen lamaanii fi dargaggeessi tokko gadhiifaman illee dargaggeessi waggaa 28 namoo Galchuu Dhaddachaa jedhamu kan miseensa maatii haadha ulfaa ajjeefamtee haga ammaa to'annoo seeraa jala jiraachuu miseensi maatii kun itti dabaluudhaan himaniiru. Galchuun fulbaana 19 hidhamuu kan dubbatan miseensi maatii kun amma waajjira poolisii aanaa sabbaa boruu jiraachuu jedhanii maqaa haala yeroo jedhuun waan to'atameef
haga yoonaa mana murtiitti illee hin dhiyaanne jechuunis ibsaniiru. Erga ajjeechaan Aadde Suuyyee mudatee gandicha keessatti rakkoon nageenyaa dabalataa hin mudanne kan jedhan jiraataan Sabbaa Boruu yakka ajjeechaa raawwatame ilaalchisee wanti qoratame namni to'annaa seeraa jala ooles hin jiru jedhan. Taatee ajjeechaa kanaan wal qabatee hoogganaa nageenyaa godina Gujii fi waajjira poolisii aanaa Sabbaa Boruu irraa deebiin argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne jedha gabaasichi. Dhalattoonni Oromoo biyyoota garaagaraa irra jiran ayyaana Irreechaa kabajuu itti fufan. Haala kanaan ayyaanni Irreecha birraa kan bara 2025 Chaayinaa, Beejing, Ameerikaa immoo kutaalee garaagaraatti kabajameera. Haala kanaan Ameerikaa Waashingiteen DC'tti akkasumas immoo Kaalifoorniyaa Los Aanjelesitti kabajamuun himame. Dabalata oduu kanaatiif Saaltuu Badhaasoo. Ayyaanni Irreechaa kutaalee addunyaa iddoo garaagaraatti bakka dhalattoonni Oromoo jiranitti kabajamaa jira. Haala kanaan Irreechi birraa biyya Chaayinaa magaalaa Beejingitti kabajamuun himame. Ayyaanni kun lammiilee Itoophiyaa Chaayinaa Beejingitti barnoota olaanoo irra jiranii qarqara malkaa paarkii Olompikii Beejingitti kan irreeffatame. Irreechi Chaayinaa Beejingitti irreeffatame kun barattoota Oromoon kan qindaa'e yoo ta'u, kan baranaa yeroo sadaffaadha jedhameera. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatilii fi naannawa ishee jiraatanis ayyaana Irreechaa kana kabajaniiru. Sirna kabajaa ayyaana Irreechaa Siyaatil irratti maanguddoonni, hawwan, qeerroowwan, qarreewwanii fi daa'imman uffata aadaatiin miidhaganii irratti hirmaataniiru. Irreechi mallattoo tokkummaa fi duudhaa uummata Oromooti kan jedhan hirmaattonni kunuunsinee fi jabeessinee dhalootaa dhalootatti dabarsuu qabna jedhan. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo Los Angeles, Kaalifoorniyaa fi naannoo ishee jiraatan ayyaana Irreechaa kana bifa safuu fi duudhaa isaa eeggateen tokkummaan ba'anii irreeffataniiru. Magaalaa Finfinneetti poolisiin tiraafikaa balaa tiraafikaatiin lubbuu darbuun himame. Sirni awwaalchaa poolisii tiraafikaa kunis magaalaa Ambootti akka raawwatamu himameera. Dabalata oduu kanaatiif Caaltuu Badhaasoo. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee poolisiin tiraafikaa magaalichaa kan ta'an Inspeektar Taarreqany Yaaddessaa osoo hojiirra jiranuu balaa tiraafikaa mudateen lubbuun darbuu ibseera. Akka ibsa gaddaa koomishinii poolisichaatti Inspeektar Taarreqany fulbaana 4/2025 osoo hojiirra jiranii balaa tiraafikaatiin addunyaa kanarraa darbe. Poolisiin tiraafikaa kun leenjii poolisii erga fudhatee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 1999 koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti makamee ramaddii adda addaa irratti erga tajaajilees adoolessa 2006 irraa eegalee miseensa tiraafikaa lafoo ta'uun hojjetaa turan. Adoolessa 2010 boodammoo poolisii tiraafikaa mootoraa ta'uun waggoota darbaniif hojii nageenya tiraafikaa eegsisuu ga'umsaan raawwachaa akka turan ibsi kun kaniiru. Miseensa isaa tasa dhabuutti gadduu kan ibse koomishiniin poolisii kun reeffi isaanii gara magaalaa dhaloota isaanii Ambootti geeffamuu heereera. Mariin Israa'elii fi Hamaas gidduutti gidduu seentummaa Masriitiin geggeeffamuuf akka jiru himame. Marii Masriitti geggeeffamuuf jiru kana gama Hamaasiin kan dursu nama Israa'el ajjeesuu barbaadaa turte akka ta'etu himame. Mariin alkallattii Hamaasii fi Israa'el gidduutti Masriitti geggeeffamuudhaaf jira. Garee Hamaas kan dursu ammoo nama Israa'el dhiyeenya kana Kaatar keessatti boombii irra buuftee ajjeesuuf yaaltedha. Ameerikaa kan bakka bu'uu bahaa giddu galeessaatti ergamaa addaa Yuunaayitid Isteetsi Steve Witkoff fi soddaa Tiraamp Jared Kushenidha. Kaatar irraa mariisuuf kan argamu ministeera dhimma alaa Sheek Mohammed bin Abdurrahman Al Thaniidha. Netanyahuun ammoo gama Israa'eliin kan garee isaanii dursu ministeera istiraateejii biyyattii Ron Dermerii jedhan. Gareen Hamaas ammoo nama Israa'el tibbana Kaatar keessatti ajjeesuuf yaalte Khalil Al-Hayaan durfama. Haleellaa Israa'el Dohaatti raawwatteen namoonni 5 ajjeefamanii turan. Ilmi Khalil Al-Hayaan haleellichaan ajjeefameera. Hamaas hooggansi isaa haleellaa Israa'el kana jalaa ooluu ibseera. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya fuulli feesbuukii Gadaa Miidiyaa Neetwoork kan hordoftoota hedduu qabu yeroof nu jalaa ugguramee jira. Isa deebisuudhaaf carraaqqiiwwan garaagaraa taasisuu irratti argamna. Agarsiistuu garuu oduuf odeeffannoo dabalatee qophiilee keenya kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork seenuun sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aatiif qabadhee dhiyaadhe kan aga ammaatti hordoftan ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Agarsiistuu qophiilee keenya kanneen biroo wajjiniin turtii gaarii.